Akkam jirtu? Nagaa keessanii Waaqayyoon karaa addaa gaarii goonii galateeffanna. Amma yeroo kana waan tokko macaafa qulqulluu wajjin wal qabsiifnee addumaan macaafa qulqulluu irraa waan barraa'ee jiru akka ilaaluu barbaadannis maalidha? Gatii bartummaan gaafatu. Gatii bartummaan gaafatu yookiin Kiristoosii wajjin deemuun, Kiristoos faana deemuun gatii inni gaafatu maal akka ta'e wal ilaalla. Waa'ee kanaatii fi macaafni qulqulluun kan inni jedhu Wangeela Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 25 kaanee gaafa dubbisnu akkas jedha. Ammoo jedha achirratti macaafni qulqulluun yeroo ishee dubbatu akkedha. Ammoo namoonni lakkoofsa hin qabne isaa wajjin utuu adeemanii Yesuus gara isaaniitti garagalee, namni gara koo dhufu abbaa isaatii fi haadha isaa, haadha manaa isaatii fi ijoollee isaa, obboloota isaatii fi obboleettota isaa, ofii isaas ana caalaatti kan jaallatu bartuu koo ta'uu hin danda'u. Fannoo isaa anaaf jedhee baatee na duukaa kan hin buune bartuu koo ta'uu hin danda'u jedhe. Deema sadii irratti akkedha. Isin keessaa jedha. Isin keessaa mana dhagaa ijaaruu barbaadu. Isin keessaa namni mana dhagaa ijaaruu barbaadu. Duraan dursee horii ittiin mana kana ijaaree raawwatu qaba yoo ta'e, taa'ee kan hin shallagne eenyu? Kanaa achi hundee isaa kaa'ee ijaarsa manichaa yoo raawwachuu dadhabe kan kana argan hundinuu ittiin geessu. Ilaa namni kun ijaaruu jalqabee garuu duuchuu dadhabe jedhu. Ijaaruu jalqabee garuu duuchuu dadhabe jedhu. Yookiis mootii kan biraa wajjin kan walitti duulu. Isa loltuu 20,000 itti dhufu kanas loltuu 10,000 ittiin qabuu danda'a yoo ta'e, duraan dursee taa'ee kan hin mari'anne hin danda'u yoo ta'e garuu mootichi isa loluudhaaf ka'e sun fagoo utuu jiruu namoota isaa itti ergee nagaa buusuudhaaf hin kadhata. Akkuma kanattis eenyullee isin keessaa qabeenya isaa hundumaa kan gadi dhiifne bartuu koo ta'uu hin danda'u jedhe. Isin keessaa qabeenya isaa hundumaa kan gadi dhiifne maal koo ta'uu hin danda'u? Bartuu koo ta'uu hin danda'u jedhe. Obboloota koo, namni anaaf jedhee jedhe. Namni anaaf jedhee obboleessa isaa, obboleettii isaa, akkuma kana immoo ilma isaallee, intala isaallee hin dabalata. Kana hundumaa anaaf jedhee kan hin dhiifne maal koo ta'uu hin danda'u? Bartuu koo ta'uu hin danda'u jedha jira. Dubbii ajaa'ibaadha. Har'a obboloota koo, namoonni kan isaan dhugaa wajjin waliigaluu dhaban, dhugaan isaaniif galuu didee osoo hin taane wanti murteessaan dhugaa hubachuu dadhabanii osoo hin taane rakkoon jiru maalidha? Gatii dhugaan sun gaafatu. Kiristoosii wajjin deemuun gatii inni gaafatu baasuun waan itti ulfaatuuf, waan sodaataniif jechatu gatii dhugaa kaffaluudhaaf, aarsaa dhugaan gaafatu kaffaluun waan itti ulfaatuuf jechatu dhugaa wajjin walii galuu dadhabu malee dhugaan galuuf didee miti. Kiristoos garuu maal jedhe? Namni anaaf jedhee kana hundumaa hin dhiifne bartuu koo ta'uu hin danda'u jedhe. Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 13 fi 14 irratti yommuu dubbifnu akkas jedha achirratti. Yesuus karra siriphaadhaan ol galaa. Karra siriphaadhaan ol galaa. Karaan gara badiisaatti geessu boochoodha. Karri isaas bal'aadha. Namoonni ittiin ol galan immoo baay'eedha. Karaan gara jireenyaatti geessu rakkoodha. Karri isaas dhiphaadha. Namoonni isa argatan muraasa jedhee jedhan. Namoonni isa argatan maalidha? Muraasa. Baay'ee miti. Kan gara jireenyaatti geessu dhiphaadha. Kan gara badiisaatti geessu garuu maalidha? Boochoo yookiin immoo bal'aadha. Kanaaf karra dhiphaadhaan ol galaa jedha. Karra jireenyaarra deemuun obboloota koo aarsaa gaafata. Aarsaa gaafata. Salphaatti waan deemamu miti. Har'allee dhugaa wajjin walii galla yoo jenne tarii dhugaan nu qabannee jirru kun maatii keenya akka nu dhiibnu gochuu danda'a. Yookiin immoo Kiristoos akka isaan hin jaallanne
isaaniin akka nu hin jaallanne yookiin caalmaatti Kiristoosiin akka nu hin jaallannu gochuu danda'a. Dubbii murteessaan garuu aarsaa dhugaan gaafatu maatiidhaan illee jibbamne yoo ta'e, maatiitti illee adda baane yoo ta'e, yoo Kiristoositti kan gargar nu baasan ta'e, maatiitti illee adda baanee maal gochuu qabna? Kiristoosiin duukaa bu'uu danda'u qabna. Kiristoosiin duukaa bu'uu danda'u qabna. Dubbii murteessaan kanadha. Yoo akkasiin ta'u ta'e jireenya bara baraa argannu waan ta'eef. Kanaaf bartummaan gatii ammana ga'u nama gaafata. Wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 37 hanga 38 irratti illee kanumaan kan wal qabatu. Boqonnaa 10 lakkoofsa 37 hanga 39 irratti illee kanumaan kan wal qabatu dubbata. 37 irratti akkas jedha obboloota ko. 37 Wangeela Maatewos 10:37 kaasee namni abbaa yookiis haadha ana caalaatti jaallatu anaaf kan malee miti. Namni ilma yookiis intala ana caalaatti jaallatu anaaf kan malee miti. Namni fannoo isaa isa anaaf jedhee ol fudhatu baatee ana duukaa hin buune anaaf kan malee miti. Namni jireenya ofii isaatiif barbaaddatu jireenyi isaa isa duraa hin fudhatama. Namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa maal godheedha? Isa in argataa jedhe. Maal argata? Jireenya bara baraa argata. Namni ana caalaatti abbaa isaa haadha isaa jaallatu. Namni ana caalaatti obboleessa isaa jaallatu. Even abbaa manaa ta'uu danda'a, haadha manaa ta'uu dandeessi, birrii ta'uu danda'a, waan kan biraa kan baay'ee jaallatu kamiyyuu ta'uu danda'a. Namni Kiristoosiin olitti sanneen hunda jaallatu bartuu Kiristoosiin ta'uu hin danda'u. Bartuu Kiristoosiin ta'uu hin danda'u. Anaaf kan malee miti jedhe. Anaaf hin ta'u jedhe obboloota ko. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Anaaf hin ta'u jedhe. Namni kam? Namni ana caalaatti qabeenya isaa jaallatu anaaf hin ta'u jedhe. Hari dhugaan nu galuu danda'a. Dhugaan nu galuu danda'a. Dhugaa hubanneerra ta'uu danda'a. Garuu sababa jaalala maatiitiif jennee, sababa jaalala birriitiif jennee yookiin waan tokko Kiristoosiin caalaa jaallachuudhaaf jennee dhugaatti of gatuu dhiibna yoo ta'e, dhugaatti of kennuu dhiibna yoo ta'e, dhugaa jaallachuun keenya qofti, dhugaa hubachuun keenya qofti, dhugaan nuuf galuun qofti jireenyaan nuun ga'u. Gatii dhugaan sun gaafatullee maal gochuu danda'u qabna? Kaffaluu danda'u qabna. Wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 23-24 irratti akkas jedha. Hunduma isaaniitiinis jedha. Hunduma isaaniitiinis eenyullee duukaa bu'uu yoo fedhe waa'ee ofii isaa dhiise fannoo isaa baate yeroo hunda ana duukaa haa bu'u. Fannoo isaa baate yeroo hunda ana duukaa haa bu'u. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenyi isaa duraa hin fudhatamu. Garuu anaaf jedhee jireenya isaa kan kennu isa oolfata. Egaa namni biyya lafaa guutummaatti buufatee lubbuu isaatti yoo hir'ise yoo of balleesses bu'aan isaa maalidha? Eenyullee anatti dubbii koottis yoo yella'e ilmi namaa ulfina isaatti kan abbaa isaatti kan qulqulloota ergamoota isaattis yommuu dhufu isatti in yella'a. Dhugumaan isinitti hima namoota as dhaabbata jiran keessaa utuu hin du'in mootummaa Waaqayyoo kan argan jiru jedhe. Eenyullee kan anatti leeyya'u jedhe. Kanatti leeyya'u ilmi namaa yommuu dhufu ulfina isaatti kan abbaa isaatti kan ergamoota qulqullootaatti yommuu deebi'ee dhufu isatti leeyya'a jedhe. Qabeenya keenyaaf jennee jaalala abbaaf haadhaaf jennee jaalala hiriyootaaf jennee jaalala qarshiitiif jennee jaalala michuuwwan baay'ee jaalannuutiif jennee Kiristoosiin dhugaa isaa salphisuu hin qabnu. Dhugaa isaatti qaana'uu hin qabnu. Yoo akkas ta'uudhaa baate beekumsi dhugaa qofti jireenya bara baraatiin nu hin qabu. Kanaaf bartummaan Kiristoosii wajjin deemuun aarsaa guddaa gaafata. Dubbii kana bal'ifnee haa ilaallu. Waaqayyo hunduma keessanuu isin haa eebbisu. Eebbifamaa.